Haay hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti galanni gooftota toluu akkamii jirtu hundi keessan baga nagaa taatan hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu kun amoonaa suman jira xiqqoo neetworkiitu hin jiru nu rakkisaa jira neetworkii rakkisaadha dhugaa finfinnee wayyaa neetworkiin basuma cubbuudha innaa akkami jirtu har'aa maalan sin barsiisa seetan maatii koo jechuudha. Maqaan kiyya immoo maqaa yuutuuba kiyya Elsaa jedhama malee maqaan firatu kan naa baasetti Elsaadha malee maqaan maatiin naa baase Biraaniidha jechuudha ishee. Kanaafuu Biraaniin eenyu maatii kiyyattan isin dabarsaa hordofaa waan hundumaa Biraaniin eenyu akka taate bartuu har'a ishee Elsaan jechuudha. Innaa kun maatiin kiyya asuma jiru na bukkee xiqqoo teessootu wanni waan ta'eef akkas godhee jechuudha. Amma naa kenname. Amma haasa'edha boo. Nagaa gaafadhu. Maqaa keessaniin kabajoonni biyya alaa jirtan kun yoo nageessanii mucaan kun yoo nageessee jaan arguu keenya baay'een itti gammada. Isinis immoo akkuma mucaa koo arge warri hin biyya sana keessa turte attam jirtu akkam ooltanii baga waaqni yoonaan isin ga'ee. Ammas immoo kan nagaa ta'a jedheetan guddisee kabaja isin galcha galatoomaa jechuu kooti. Isinis warri biyyaan baay'atanii koottaa akka keenyatti akka mucaa keenyatti nagaadhaan koottaa jedhi. Isinis immoo warri biyyachi turtan nageenyaan makiina nagaa yaabbadha markaba nagaa roobidha nagaa yaabbadhaati. Isinis biyya abbaa keessanitti waaqni kan achaftanis qe'ee nagaatti isin galchee akkanaan gammade maatiin keessanis akka gammadu jechaan barbaade jechuufan. Ati immoo dubbadhu taajoo nagaa gaafadhu hordoftoota koo. Ana dhaqoo nagumsaa hin beeku. Odeenya mucaa kooti hojjette maal akkoo maal qaba. Attami jirtu nagaa qabduu fayyum keessanii. Jirtu akkamii hordoftoota Elsaa jedhee. Ishiin galtetti nagaa warra achi turtan isin haa galchuu kabajaa gaarii isin haa qaqqabsiisu nagaan galaa jiraadhaa isin haa jiraachisu. Akkuma ishiin galte kanatti isinis galaa biyya ormaatii jechaan jira. Tole ishee argitanii jirtu nagaa sin gaafatanii jiru maatiin koo tokkicha sin kofalchiisanii nagaa beekeen gaafadhu jecha jirti. Nagaa gaafachuun beektu taatu. Tole ishee amma itti fufne jechuudha xiqqoo namatu natti bilbilee gargar naa laacite viidiyoonii amma haasaa kaa nagaa gaafattanii jirtu miteere. Ani nagaa gaafadheera ammas waaqayyo nagaa taasisuu fi rabbi nagaa taasisuu fi akkuma nan immoo mucaa kana ijaan arge warri sila biyya sana jirtanis ilmoon keessan abbaan keessan ijaan isin arge akkanan gammade isin haa gammachiisu jechuun qaba. Tole ishee kanan sinin jedhu gaaffiin sin gaafadhaa jechuudha. Ani asan jira ishee. Gaaffiin sin gaafadhaa. Ani gaaffiin sin gaafadhaa jechuudha. Ani yeroo ijoollummaa kooti akkamidha isin rakkisamoo akkamiin tureme? Oomaa nu rakkifne takkumaa nu rakkifte hin beektu. Ati illee na biratti hin guddanne xinnoon akaakayyuu keetti si kenne asumatti immoo jaarsun biratti guddatte otoo gammachiiftu umurii kee kanaan kaatee biraa deemte malee takkuma isaanis irrifaasifne nus irrifaasifne nu gammachiifta amma ammaatti. Inni biyya jirtus biyyummaadhaan idduma immoo galtees deemtees mana gaarii nu ijaartee argaa gaarii nu bittee marcuma gaarii nu bittee amma ammatti nama ol nu gootee ittiin gammadaan jedhani karaa kooti. Tole ishee galatoomaa. Taajoo ati hoomee ani akkamidha ani nama akkamiin tureme? Nama gaariidha. Daa'imummaa kootti akkamiin si rakkisan ture? Nama gaariidha. Waan nama rakkisa. Karaa irratti oba'ee si rakkisa. Dhugaa ishee dubbadhu kaa. Dhuguu. Wanti gaarii. Maal mee yeroo daa'imummaa kooti jechuudha. Maaliif lidaatiin haa kabajuu diddanii goy? Lidaatiin bira waan jirtu waan keessatti si kabajnee. Maaliif sin bira hin jirre shaamaan hin jiru yeroo? Shaamaan hin jiru?
otoo nama bira hin jiraanne duuba lidatii godhuure. Okay. Isaan miti kan na guddise ishee annan dhaladhe malee achitti hin guddanne akka akayyuu kiyya sana guddise jechuudhaan ishee. Kanaaf achitti dhalatte malee guddinni ishee asitti akka akayyuu biratti. Dhufna warra kanaanis immoo xoorteetuma laffaateetuma jettee garaa isheetiif deemtee takkuma gadheen hojjannee gadheen dubbannee gaariidhumaan jedhani karaa kooti. Anarra waggaa meeqa mee dhugaa shinatti bara meeqa keessan dhaladhee baay'ee isaaniitti ati waggaa meeqaa jedhanii yeroo baay'ee na gaafatu. Amata maratii isaan qabanne malee waggaan ishii 26 dhaloonni ishii. 26 achiirraa yoo warri silaa timirtii isaa qabdan sallaataniin argattu amata maratii. Dhugaa dhageessanitti la waggaa 26 ani ishii. Baran beektani ka baran beeknu jedhan. Baran beeku baricha gaanii jaan galmeen qabachuu hin dandeenye malee isaan warri barate immoo hin argata kaammayyuu. Kan ishii immoo kan hin jedhu maal keessan dhaladhe yeroo mootummaa maalii jiru hin dhaladhe. Mootummaan kun wayyaaneedha. Gisee wayyaaneen jirtu dhaladhe. Basuma osoo wayyaaneen jirtu hin dhaladhe. Barumsa dhufte wayyaanee waggaa 26. Okay. Ishi waa biraama maalan siin gaafadha seetan. Guyyaa maaliin dhaladhe immoo ishii sa'aatii safaa yaadattu? Anuun qaban. Jimaata? Guyyaa jimaataan dhaladhe? Kan biraammoo? Halkanuma guyyaan dhaladhe? Halkan. Sa'aatii meeqa ta'a? Sa'aatii 7. Sa'aatii 7 dhaladhe? Dhageessanii jirtu. Waggaa 26 jechuudha. Ani amma kan waggaa kiyya kabajachuun barbaade kana booda. Garuu maalirraa ka'een kabajachuu qaba? Eeyyan. Jiin isaa maal jechaadha? Ji'a maalii keessa yaadattu? Jiin isaa gaanna garuu. Gimbootii. Gimbootii dhalatte. Ji'a gimbootii. Ji'a gimbootiin dhaladhe. Guyyaa yaadattan? Guyyaa isaa yaadatu. Guyyaa jimaataa. Guyyaa jimaata. Bultii qanii isaa siin qabanne qanii bultii ammanaan qabanne malee qanii isaa gimbootiidha. Anamma 26 fixeen 7ffaa keessan jiraare. Gaafan kabajadhu 7ffaan kabajadha jechuudha. 7ffaan masqala dhuftu gaa. Waggaa 27ffaa koo masqala dhufuttee gaashii nan kabaja. Gimbootii keessattani? Gimbootii. Masqala? Masqala keessa. Gimbootiin masqala miti ganaa masqalli saneen seenee almeen. Baruma haaraa irratti jechuudha. Baruma haaraa irratti. Masqala walteeti. Garuu ani dhaloonni kun masqalarraa. Isa dhufu miti gimbootii. Gimbootiin isa dhuftu maaliiti inni amma cooriidha. Amma cooriidha maasiyaan jira gimbootii ji'a 3 ammayyuu. Ji'a 3 kana gimbootii. Gimbootii moo anamma maalattan kabajadha reeshii? Waggaa 27tti kabajata. Waggaa gimbootiitti kabajata. Waggaa 27 gimbootiittan kabajadha. Eegaa bakka ishii nan kabajaa jechuudhaan kabajama. Kana booda bakka waggaa kiyyas bareen jira. Amma bariin kabajama. Ati meeqa waggaan kee siifan kabaja? Waggaan kooyyoo hin beeku. Ati waggaan kee meeqa? Waggaa 67. Waggaa 67? Waggaa 67. Isheen yeroo waggaa meeqa fuute ishee? Ishii ani dhaladhee 21tti fuudhee ishii nama waggaa 18 fuudhe. Lakki waggaan 18 jedhati kanumaan qaban maal akka waggaa tokko mana taa'ee dhaladhee 21 anan fuudhe jennaan 20 yookaan hin hanqisuu kan hin dabartu jedhanii warri keenya akka duudhaaf Oromootti nu didaniin waggaa 21. Masqala ijoollee kootis duubatti jedha xiqqoo ishii simmure kun. Hin beeku isaa kan ijoollee kootisuma beekamotoo jiraatanii. Ati waggaa meeqaan heerumte? Waggaa 18 qaban. 18 nan beeka. Imamma dadaalachaa irratti maniiru namsi amma.
Maal akkatti 40 yoo jedhama. Garuu si waggaa kabajattanii amma waggaa keessan kabajatture waggaa meeqa erga wal fuutan? Nuti idda wal fuunee waggaan keenya 53 ta'e waan ta'e. Waggaa 53 ati ishee irratti hin fuune? Hin fuune. Hin guutu. Mee 40 maa ta'u? Qoy kaa. Mee dhaloonni koo waggaa 60 ammum kan namni arganne waggaa 67 irraa waggaa 21 eenyu ishee? Bakka shaan hin jenne walitti dhufuun keenya 56. Asuma waggaa 56 erga walitti dhufte. Amma kana akka argitan kan nama meeqaati akka kan hin argine amma 46. Manuma 46. Sanaan guutu manuma 40. Mana 40. Tolashi. Amma kana booda hin fuutaare ati dhaaboo kan bira. Fuudhuu maaliif hin fuudhu? Hoydimee manaatiin hin fuudha ta'e taa'ee to'atu malee. Maata ta'e. Otoo fuudhee duran fuudha. Eshi amma waan bira maalin sin gaafadha jedhee yaadeeyyuu. Bakka yeroo bira wanti sin gaafachuu barbaadu.